dhaloota fayyaalessa ta'e horachuuf sirni nyaataa fi nutriishinii qindoomina damee hundaatiin deeggaramuu qaba jedhan sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti qindeessaan kilaastara hawaasummaa Oromiyaa obbo Saadaat Nashaam waltajjiin mana maree sirna nyaataa fi nutriishinii Oromiyaa marsaa tokkoffaa gaggeeffameera. Sagantaa kanarratti hooggantoonni olaanoo mootummaa naannoo Oromiyaa, bulchitoonni godinaalee fi kantiiboonni magaalota naannichaa garaagaraa argamaniiru. Gabaasni raawwii hojii sirna nyaataa fi nutriishinii kurmaana lammaffaa waan qorannoo ragaa bu'uuraa guddinaa fi dagaagina daa'immanii umurii jalqabaa ECD fi barbaachisummaan isaa dhiyaachuun irratti mari'atameera. Sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti qindeessaan kilaastara hawaasummaa Oromiyaa obbo Saadaat Nashaa rakkoon sirna nyaataa fi nutriishinii rakkoo fayyaa qofa osoo hin taane rakkoo ijaarsa dhalootaa fi guddina diinagdee ta'uu ibsaniiru. Oromiyaa keessatti parsantii 25 miti. Parsantii 41tu rakkoo dagaaginaaf guddinaa qaba daa'imman. Yooma irra qabaan hin barbaachisu kana. Populationiin keenya baay'ee guddaa waan ta'eef lakkoofsi keenya guddaa. Minimum daa'imman miiliyoona 3tu rakkoo keessa jira. Miiliyoona 3. Salphaa miti kun. Ajandaan kun dubbii fayyaa namaati. Dubbii egeree dhalootaati. Dubbuu lubbuuti. Rakkoo hawaasa qunnamaa jiru kana furuuf hojjetamaa jiraachuu ibsan. Sirni kunis hanga sadarkaa gandootaatti akka gadi bu'uu fi hawaasni naannichaa qabeenya jiru fayyadamee rakkoo kanarraa akka of ittisu taasisuun murteessaa ta'uu eeran. Dubbii mobilization irratti jabaannee hojjechuu qabna. Dookumentii gadi buufnaa, karoora ittiin raawwatamu faana gadi buusnaa, isa hooggansi as jiru keessattuu bulchoonni godinaa, kantiiboonni magaalaa sirriitti qabamee hojjetamuu qaban. Namni waa'ee sirna nyaataa fi nutriishinii, waa'ee guddinaaf dagaagina daa'immanii gurraan qabne akka hin jiraannetti hojjechuu qaba. So hooggansarraa jalqabnu hawaasa keenya qaama hawaasaatiin sirriitti addaan baafnee irratti hojjechuu qabna. Dhaloota fayyaalessa ta'e horachuuf sirni nyaataa fi nutriishinii qindoomina damee hundaatiin deeggaramuu akka qabu dhaaman. Dubbiin sirna nyaataa fi nutriishinii guddina fi dagaagina daa'immanii jedhamu kuni biiroo fayyaa isinitti hin fakkaatiin kan hojjetu. Biiroon fayyaa gahee qaba, hunduu gahee qaba, barnoonni gahee qaba, qonni gahee qaba, hunduu gahee qaba. Kana karoora yeroo darbee keessatti deebisnee jirra. Rakkoo kana hiikuudhaaf seektarri wanni inni hojjetu jiraachuu mala. Garuu immoo kan biraa wajjin walitti hin qindaa'in faayidaan qabaatu. So qindoomina cimsuudha. Qindoomina akkamii? Qindoomina akkasuma walitti dhufuu osoo hin taane committed ta'anii dubbicha laalanii waliin karoorfatanii waliin raawwachuu jechuudha. Amma program adda addaatu jira kana mareef Profeesar Kaaftus dabalatee. Programni faca'ee kun hundi isaatu gara tokkotti dhufuu qaba. Tokko kan biraa deeggaruu sarara jiraata. Barnoota irratti hojiin hojjetamu, fayyaa keessatti hojiin hojjetamu, qonna biratti hojiin hojjetamu. Sadarkaa naannootti jalqabnee jirra akkasitti qindeessu jechuudha. Hunduu gahee fudhatee waliin hojjetaa deebi'ee waliin qorachaa akka deemu. Waltajjicha irratti kan hirmaatan hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuus oomisha nyaataa gosa adda addaa babal'isuun fayyaa fi dagaagina daa'immaniif hojjechuun murteessaa ta'uu ibsu. Qonni fi daa'imman gochuudhaaf yaaliin baay'ee taasifamee jira. Oomishni gosa adda addaa akka oomishamuuf inishetiivoonni gurguddaan, inishetiivoonni adda addaa bocamanii baay'ee isaa dheeretu hojjetamee jira. Haa ta'uyyuu malee inishetiivoonni bocamanii hojjetaman jedhaman kun differensiin isaan fidan immoo gama kanaaf fudhannee gaafa laallee agam kan jedhu kun dubbii sirriitti ilaaluun baay'ee murteessaadha kan jedhuun yaada qabaa jechuudha. Fakkeenya nuti waa'ee food security kan haasofnu. Waa'ee food security gaafa haasofnu waa'ee nutriishinii achi hin jiru taanaan oomishni sun akkasumatti garaa guutuudhaaf abbaan ta'e waan ta'e nyaateetuma akka inni exist godhu
gochuudhaan alatti karaa saayinsawaa ta'ee fi karaan sammuun namaa, fayyaan namaa, ilmoon namaa akka ilmoo namaatitti waan yaaduu qabdu akkaataa itti yaaddee waan hojjechuu qabdu hojjechuu ittiin dandeessu sun akka hin taane wantoonni baay'ee namatti mul'isan jiru jechuudha. Kun dubbii sirnaan sirriitti ilaalamuu irra jiraatu. Itti fufiinsaa fi hojiirra oolmaa sagantichaaf xiyyeeffannaa cimaa akka barbaachisu hirmaattonni waltajjichaa kanneen biroo dubbataniiru. Oomisha irratti rakkoon jiru oomishni jira hin oomishamaa garuu akkaataan itti fayyadamu mataa isaatii rakkoo akka ta'e waan namatti agarsiisu akka jiru kaasuuf jechuudha. Gama biraatiin sirriitti ilaalamu ta'u hojii keenyallee karaa itti fufiinsa qabu hojii kun hojjetamaa akka turre agarsiisa jechuudha. Karaa itti fufiinsa qabu duukaa bu'uun hojjechuu hordofu bu'aa isaa madaaluun ciminni fi hanqinni yeroo hojii kana keessatti mul'atu maal akka ta'e ilaalaa deemuu wajjin hojii guddaa akka nu gaafatu of dandeessisuu wajjinis gama biraatiin rakkoon qindoominaallee akka jiru as keessatti waan ilaalle jira isa karoora keenya keessatti deebinee ilaaluu akka qabu akkuma ka'e seektara tokkoo miti seektaroota baay'ee kan hammatu. Mana barnoota bu'uura boruu ijaarree achi keessatti immoo daa'imman nyaata akka argatan hubannoo akka argatan jalqabbiin jiru shakkii tokko hin qabu dubbii kana riversi godhuu keessatti roolii guddaa qabaata. Garuu immoo qindoomnee ija kanaan laallee hojjetaa jirra moo ijuma ijoolleen mana barnootaa dhuftee barnoota fudhachuu qofaan safarraa safartiin keenya hubannoon keenya hoolistikiidhaan maal nyaatti maal dhugdi daa'imman environmentii kam keessa jiraatti barnootaan olachaa dhugu. Waltajjii kanaan roodmaappiin guddinaa fi dagaagina daa'immanii umurii jalqabaa bu'uura egeree ifoomeera.